Waaqayyo abbaa biraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa ayyaanni nagaanii faraara hunduma keenyaaf haa baay'atu. Kam jirtu? Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo walii wajjin kan baranna. Tarii boqonnaan tokko gaafa jalqabame kaastanii namoonni dhufnee jiraachuu dandeessu ta'a. Gubbaatti deemnee rivaayiziin goonu garuu amma muraasaa isin yaadachiiseen isa booddee gara kutaa keenya isaarraa boqonnaa lammaffaatti dabarraa jechuudha. Sanatuun godhin fuuldura garuu mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon hin galateeffannaa jechuudha. Boonat sagalee Waaqayyoo akka inni ta'e beeknee laphee keenya qopheessina Waaqayyo duratti. Sagalee mootii waan ta'eef ni dhaggeeffachuuf jirru የንጉሥ ቃል ስለሆነ mootiin yeroo dubbatu eenyuyyuu kan hin dhageenye waan hin jirreef garaa koo fonqolchi jennee kadhanna daqiiqaa tokko Waaqayyo duratti laphee koo fonqolchi akka ifin mootiifiin ittiin dubbii kee dhaggeeffadhu ስለምታውቀው እግዚአብሔር ሆይ ልቤን ቀድሰው እንላለን። waaqayyo laphee isin ittiin dubbii isaa dhaggeeffachuuf dhuftan hin beekaa. ስለዚህ laphee abboomamu laphee waaqayyoof of kennu laphee macaafa qulqulluuf bitamu laphee fuula isaa duratti jilbeenfatu ta'uu isaa cheekii godhaa. Abbaa keenya waa'ee waan hundumaatiif si galateeffannaa araara kee isa gidduu keenyatti dhangalaasteef ammas guddaa taateetu jirtu ol ka'aa taateetu jirtu ulfinni kee bantiiwwan waaqaaf lafa haguugeetu jiru. Daawit faarfannaa isaa keessatti akkuma nutti himu waaqayyo hammana ol ka'eetuma jiru warra gaddeebi'ootan ilaala akkuma nu jedhu amma kana ol kaateetu jirtu nuyi namoota homaatti iyyuu hin gallee nu wajjiniidhaan haasa'uu nutti dubbachuu saba kee nu godhachuu waan jaallatteef maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. እግዚአብሔር ሆይ አንተ ትልቅ ነህና ዋን ሁንዱማ ገረራቲ ያቶል ol kaatee jirta guddaadha. እግዚአብሔር ትልቅ ነው እኛም አናውቅም ተብሎ እንደተጻፈ አቲ ዋን ሁንዱማ ገረራቲ ol kaatee jirta guddaadha. fuula kee dura dhaabachuun namoota nu malu miti nuyi maqaa kee waamuun namoota nu malu miti garuu situ jaallatee karaa ilma kee ofitti nu dhiyeesse ግን በክርስቶስ ያቀረብከን አንተ ነህና ይገሳ ይሰፈኖ ረት አንገለን ኦጂኒ ፈኖ ረት ሆጀቴን ወረደ ዳቦተ ወረጭ ቡሳኒቲ እንዶን ከነፍት ቀቡ ጃለተ ሲ ዋንተፍ ጉፍታ አራራኑ ባየተፍ ገለኒ ሲፋተው አማ ፉለከ ድረጅራ ለጴከኝ ሀከት ቆርቱ ገራከኝ ሀከት ፈንቆልችዱ waan ulfina keef hin taane hundumaanuu keessaa akka baastu dubbii keef isan jilbeenfanne hundumaa dubbii keetiif akka jilbeenfachiistu fedha foon keenyaa yaada keenyaa isa siif abboomuun barbaanne hundumaa akka dubbii keetiif jilbeenfachiistu dubbiin kee akka waan reefuu amannutti laphee keenya rukutee akka nu fayyisu shaakala nuyi keessa jirru hundumaa siif abboomamu siif gadi jechuu si dhaga'uu dadhabu nuyi keessa jirru hundumaa keessaa humna dubbii keetiitiin akka nu baastu gooftaa ayyaana kee gidduu keenyatti akka baay'istu sagalee kee akka nuuf hirtu akka nu barsiistu warra dhaga'uu duwwaadhaan yeroo isaanii dabarsan of gooyomsan utuu hin ta'in dhageenyee warra sagalee keetiin jijjiiraman shaakala keessa jirru keessaa si dhaga'uu cubbuu keessa jirru keessaa warra ittiin ba'an akka ta'an ayyaana kee akka nu baay'istu si kadhanna maqaa Yesuusiin jaalala kee haa ta'u. Gooftaa fuula kee duraatti cubbuu hojjenneerraa lapheen keenya siif abboomamaa miti yakka keenya hundumaa akka nu dhiistu si kadhanna araarri kee nuuf haa baay'atu. Amma fuula kee dura dhaabbadheen jira dubbii kee akka dubbachuus narra jirutti akkan dubbadhu gooftaa dhugaa dubbii kee akkan bakka bu'u waan ati jechuu barbaadde akkan jedhuuf ayyaana kee naa baay'isi. warra dhaga'an hundumaaf ayyaana kee baay'isi gurra banamaa nuuf kenni laphee abboomamaa nuuf kenni isa jaallattu ilma kee Yesuus Kiristoosiin ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa boqonnaa tokko erga jalqabneeti guyyaa baay'ee lakkoofnirraa torban baay'ee lakkoofsifnirraa ammam akkasiin fayyadamaa jirtan ani hin beeku an garuu baay'ee fayyadameera.
tarii baay'een keessan deebitanii cheekii gootanii dhaggeeffanne ta'a. Warra cheekiin gooneef waan irra dubbadhu amma ta'e haaraa sadiitti ta'uu danda'a. Gara torbanoota 14-15 ta'aniif boqonnaa tokko ilaalaa turre. So ariifadheeni overview masaa sadiitti meen isa booddee gara boqonnaa lamaatti dabarra jechuudha. Boqonnaa tokko lakkoofsa tokko tun jalqabee fuuldura waa'ee cherchii yookiin waldaa Efesoon maal akka isheen turte baagiraawundi ishee mandara Efesoonii kaasee ijaaramuu isheetii kaasee Phaawulos waldaa Efesooniin ijaaruu keessatti gahee akkamii akka inni baate kanaan ol qabsiisnellee missionary movementii Phaawulos waldaa Efesoon ijaaruuf gochaa ture ilaallee turre. Kanuma ol qabatee ergicha keessatti ergichi ergaa mana hidhaa yookiin immoo prison epistle akka ta'e ilaallee irraa ergaa mana hidhaa keessatti barreeffame akka ta'e ilaalaa turre. Ergaawwan macaafa qulqulluu keenya ergaawwan isaa keessa jiran keessaatii Efesoon ergaa mana hidhaa keessatti barreeffame keessaas tokko akka ta'ee fi Roomaa irra taa'ee kan inni barreesse ilaalaa turre. Hunda isaa irra isinii deebi'uudhaaf amma yeroon konaaf hin kennu. Boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti waa'ee ergamaa ta'uu isaatii dubbachaa ture. Soo kanaa ol qabsiifnee har'a ergamaa maqaan jedhu akkamiidha ergamummaan jira har'a yookiin immoo namni aan ergamaadha jedhee kileem godhu jira waldaa kiristaanaa ishee har'a qabnu keessatti waaqayyo ergamaa godhee na ergeera jedhee namni falmatu jira. Akkatti ulaagaattiin waaqayyo nama tokko ergamaa godhu hin guutaasa jedhu ilaalaa turre. So hundi keenya yoo liigallee baranne akka xumurretti akka ergamoota macaafa qulqulluu keenya keessaa qabnutti ulaagaa sana guutanii har'a ergamoota waldaa kiristaanaa keessaa akka hin qabne garuu waldaa keenya ishee bara baraa keessaatii akka qabnu ishee amantoonni hundumtuu dhagna tokkotti ta'an keessaatii ergamoota akka qabnu ergaa isaanii akka nu fayyadaa jiru dubbisaa jirru ittiin jajjabaachaa jirru nu tajaajilaa akka isaan jiranii ilaallee dabarre jechuudha. Lakkoofsa 3-14 gidduutti eebba fuuraa waaqayyoo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos nurratti dhangalaase ilaallee. Kiiversiin yookiin immoo furtuun tiksiin furtuun boqonnaa kanaa lakkoofsa 10 irraa akka jiru waaqayyo karaa hundumaa waan hundumaa karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos walitti qabuu waan jaallateef dursee qulqulloota yaadaan akka qabe akka fo'ate asseebta akka isaan godhe yookiin immoo akka isaan fudhate karaa Yesuus Kiristoos akka isaan fudhate afura qulqulluudhaan akka isaan mallatteesse amma guyyaa dhufa isaatiitti mallattaa'anii afura qulqulluudhaan mallattaa'anii akka isaan eegaman ilaallee amma 14tti ilaallee turre lakkoofsa 15 kaasee kadhannaa Phaawulos warra amanan kanaaf kadhatu ilaallee turre waaqayyooma isa beekan kana itti caalchisanii akka isaan beekan yibalt እንድታውቁት nuun jedha baay'iftanii akkas hin beektan nuun jedha. Waa'ee waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu badhaadhummaan ulfinaa warri waaqayyoo qulqullaan itti darbanii argachuuf jiran maal akka ta'e humni waaqayyoo inni safara malee guddaa ta'e inni nu keessatti hojjetu humna akkamii akka ta'e akka isaan beekaniif iji qalbii isaanii akka banamuuf Phaawulos kadhachaa akka ture. Hojii aangoo Kiristoos ittiin warra du'an keessaa ka'e kanaan waaqayyo nu keessatti akka hojjetu waaqayyo inni humna hundumaa gararraa qabu kun immoo waldaa kiristaanaatiif mataa akka inni ta'e kanaaf kadhannaa isaa lakkoofsa 15-23 irratti jiru Phaawulos persanii tokkotti akka inni geessu yookiin immoo kadhannaadhuma amantiidha jedhamee qilleensa irratti kadhatamu wayituu hin ta'in Yesuus Kiristoos irratti hundaa'ee isa humna olaanaa qabu gooftummaa hundumaa aboo hundumaa mootummaa hundumaa gararraa isa taa'e irratti hirkate akka inni kadhate lakkoofsa 21 irratti ilaalleerra. Kanaaf waldaan kiristaanaa dhagna Kiristoosidha jennee dhagna isaa ta'uun isaa maal fayyada jennaan inni waan hundumaa karaa hundumaatiin akka guutu ilaallee waan hundumaa karaa hundumaatiin yoo guute iyyuu waldattii dhiisuu hin danda'a. Waldattii dhiisee waldattiin qofaatti hafuu dandeesse jennaan guutummaatti dhagna isaa kanattiin jiraata. Inni bara baraan jennee cufne jechuudha. Lakkoofsa tokko boqonnaa tokko lakkoofsa 23 inni bara baraan guutummaatti dhagna isaa kanatti jiraata jennee cufne jechuudha. So har'a boqonnaa lamatti hufna jechuudha. Boqonnaa lama lakkoofsa tokko amma 10tti maqaa gooftaa Yesuusiin wal duukaa nan dubbisaa. Isin kanaan dura darbaa keessanii fi cubbuu keessaniin karaa hafuuraa duutanii turtan. Yeroo sanattis isin toora biyya lafaa kanaa duukaa buutanii deddeebi'aa. Aboo qilleensa keessa jiru irratti isa gooftummaa qabuuf abboomamaa turtan. Hafuurichi hamaan amma namoota waaqayyoof hin abboomamne gidduutti hojjechaa jira.
Nus hundumti keenya hawwa foon keenyaa duukaa buunee akka fedha namummaa keenyaa fi yaada keenyaatti warra akkasii gidduu jiraanneerra. Kanarraa kan ka'es akkuma warra kaanii dhalootaan dheekkamsa Waaqayyoo jala gallee turre. Araarri Waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef jaalala isaa guddaa sanaan nu jaallate. Nu irra daddarbaa keenyaan karaa hafuuraa du'oo taaneetuma jirru inni warra Kiristoosii wajjin jiraatan nu godhate. Isin ayyaana Waaqayyootiin fayyifamtan. Karaa Kiristoos Yesuus isuma wajjin du'aa nu kaase. Isuma wajjin bantii Waaqaa keessaa iddoo nuuf kennee nu teessises. Inni arjummaa karaa Kiristoos Yesuus nuuf godhe sanaan bara dhufu hundumaatti baay'ina ayyaana isaatii isa ammas hin jenne agarsiisuudhaaf kana godhe. Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Inni immoo kennaa Waaqayyooti malee gochaa ofii keessanii miti. Hojiidhaanis miti. Namni tokko illee akka ittiin of hin jennetti. Nuyi hojii harka isaatiiti. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos Yesuus uumamne. Ameen. Kun dubbii Waaqayyooti. Boqonnaa lamaa lakkoofsa tokko kaanetti fufuu keenya fuuldura konnekshinii boqonnaa tokkoof boqonnaa lama gidduu jiru xiqqoo ishee si yaadachiisuun barbaada. Akkuma jalqaba isinii kaasee ture boqonnaa tokko keessatti Phaawulos gaafuma macaafa kana guutummaa isaa jalqabnu boqonnaa tokko amma 3 gidduutti beezik doktariinii waldaan kiristaanaa irra dhaabbatte barsiisa jennee kaane. Boqonnaa 3 booddee 4-5 keessatti immoo appilikeeshinii barsiisa sanaa sabni warri yookiin namoonni amantoonni akka kanatti fayyan boqonnaa tokko amma 3 gidduutti fayyan kuni jireenya akkamii jiraachuu akka isaan qabanii akka inni barsiisu walii wajjiniidhaan dubbannee dabarre. Kanaafiyyuu boqonnaa tokko amma 3tti ergaan Efesoon beezik doktariinii yookiin faawundeeshinaaliidha. Amanaan tokko waa'ee fayyina isaatii, waa'ee Kiristoositti dhagna tokko ta'uusaa, waa'ee waldaa kiristaanaatiif waan inni beekuu qabu barsiisa hundee gadi fageeffateedha. Kanaaf Phaawulos waa'ee eebba fuuraa irraa ka'ee nutti dubbataa jechuudha. Boqonnaa tokko kana keessatti irra deddeebitanii yoo dubbistan Phaawulos kan inni dubbatu Waaqayyotu hojjete, Waaqayyotu hojjete, Waaqayyotu hojjete nuun jedhu. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoosiin kana nuu godhe. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoosiin yaadaan nu qabe. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoosiin eebba bara baraatiin nu eebbise. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoosiin ilmaan isaa taanee akka guddifamnu godhe. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoosiin waan itti yaadee ture of dura kaatee ture Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoosiin nu foote. Waaqayyo waan hundumaa harka Kiristoos jalatti walitti hin qabaa. Janeetu ifin amma boqonnaa tokko guutummaa isaa fixee lakkoofsa 23 irra ga'utti Kiristoosiin maqaa Kiristoos irra deddeebi'ee dubbata. Dhumarratti lakkoofsa 22-23 dubbiftan gooftummaa hundumaa gara irraa isa kaa'ee jedhee waa'ee Kiristoositti dubbatu cufa. So boqonnaa tokko keessatti wanti nu arginu hojii kana hundumaa kan hojjete Waaqayyo akka ta'edha. Iddootti Waaqayyo nama tokko autonomiyes godhee hojjechiisen argattan. Of danda'a godhee lafatti Waaqayyo nama hojjechiisen argattan. Kanaaf iyyuu Phaawulos boqonnaa tokko kana keessatti irra deddeebi'ee waa'ee Kiristoosiif waa'ee Waaqayyo Abbaa dubbata. Waaqayyo Abbaan yaadaan nu qabe nuun jedha. Uumamuu biyya lafaa fuuldura yaadaan nu qabe jedha. Karaa Kiristoosiin immoo yaadaan nu qabe jedha. Lakkoofsa 14 immoo jedhan waa'ee Hafuura Qulqulluu sin dubbata. Tiriiniitiin guutummaan yookiin immoo Waaqayyo akka sadan tokkummaatti hojiin fayyinaa amantootaa keessatti hojjetedha kan inni nutti agarsiisu. Keessumaa waa'ee fayyinaa gaafa dubbatu lakkoofsa 14 irratti Hafuura Qulqulluudhaan nu mallatteessee jedhee cufaa jechuudha. Maaliif Hafuura Qulqulluudhaan nu mallatteesse jedhee cufa jennaan hamma gaafa konsaammeeshiniitti yookiin immoo hamma gaafa gara gooftaatti sassaabamnutti qabdiin keenya inni guddaan Hafuura Qulqulluu waan ta'eef lafa nuyi irra geenye jirru kana irra ga'ee cufa. Amma lafa nuyi jirru irra ga'ee cufa Phaawulos. Har'a amantoota Hafuura Qulqulluun mallattoofneerra jedhee cufa. Lakkoofsa 15-23 gidduutti waan isaanii hojjetame kana akka beekaniif kadhata. Waanuma Waaqayyo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos kana isaaniif hojjete akka beekaniif kadhata. Kadhannaa isaa keessatti gara lakkoofsa xumuraa irratti Phaawulos irra deddeebi'ee kan inni dubbatu humna Waaqayyoo isa nu keessatti hojjetuuf jedhee kadhata.
humna waaqayyoo sanu keessatti hojjetu jedhee irra deddeebi'a. Phaawulos maaliif irra deddeebi'ee lakkoofsa xumuraa irratti waa'ee humna waaqayyoo dubbate? Gooftummaa hundumaa gararraa isa kaa'e, aboo hundumaa gararraa isa kaa'e jedhee dubbata jettanii yoo ilaaltanii fi ibin lakkoofsa 21 irratti gooftummaa, aboo, humna, mootummaa hamma jiru hundumaa bara kanatti bara dhufuttis waanuma maqaa dha'uu hin danda'amu gararraa isa oolche jedhee dubbata irra deddeebi'ee. Utuu waa'ee Kiristoos waa'ee kanaan dubbatiin fuuldura immoo hojii aangoo isaa sanni Kiristoosii warra du'an keessaa kaase jedha. Lakkoofsa 19 irratti nuyi warra amanneef humni isaanii guddaan safara malee nu keessatti akka hojjetuuf jedha. Waa'ee Phaawulos maaliif irra deddeebi'ee waa'ee humna Kiristoos, humni Kiristoos nu keessatti hojjechuusaa, Waaqayyo humna isaatiin nu keessatti hojjechuusaa maaliif irra deddeebi'ee kaasa jettanii naan boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti argattu deebisaa. Akka namni Waaqayyoon barbaaduu danda'utti xiqqoon ishee keessatti hafteetti. Yaada jedhu fidee dhufe jechuudha. Seenaa waldaa kiristaanaa keessatti dhukkuba hamaa ture jechuudha barumsi kun. Namichi kun totaalii mooraalisti nabbare ማለት ነው. Yookiin immoo nama barumsa mooraalii barsiisu. Namni fooyyee cimee hojjete fooyya'uu akka inni danda'utti nama barsiisu ture. Yookiin immoo baay'ee mooraalii gaarii diviloopi godhee fayyuu akka inni danda'u. Even keessa ba'ee amma caafitti gaafa ilaaltanii namni gargaarsa ayyaana waaqayyoo malee cubburraa fagaachuu danda'a jira. Seenaa waldaa kiristaanaa keessatti dhukkuba hamaa ture jechuudha barumsi kun. Inni gara caafiitti goree biishoppota yeroo sana keessa jiran keessaati nama tokko akka yaada isaatiitti jallisee barumsa isaatti fufee jechuudha erga waldaan kiristaanaa ariite. Isa booddee barumsi deebi'eetti fufee semii pelaaziyaanii warra jedhamanidha. Yookiin immoo yaada isaa irraa xiqqoo kan fooyya'an jechuudha. Xiqqoo kan fooyya'anidha. Eraasmas immoo semii pelaaziyaanizimii qabatee dhufe jechuudha. Yaada semii pelaaziyaanizimii xiqqoo ishee kan isaarra fooyyessee dhufe jechuudha. Addaam duwwaa miine haa ta'u iyyuu malee baay'ees immoo miine. Dandeettiin xiqqoon ishee keessatti hafteetti kan jedhu jechuudha. Akka namni waaqayyoon barbaaduu danda'utti xiqqoon ishee keessatti hafteetti. Yaada jedhu fidee dhufe jechuudha. Sababii kanarraan kan ka'e Luuterii kitaaba isaa Bondage of the Will jedhu deebii kennuufiidhaaf barreesse jechuudha. Garbummaa fedhaa yookiin immoo Bondage of the Will kan jennu kanarratti kan inni barreesse jechuudha. Kitaaba kana keessaati fedhiin bilisaa jecha duwwaa jedha. Luuteer gaafa barsiisu. Fedhiin bilisaa jecha duwwaa kan dhugaan isaa badeedha jedha. Bilisummaan bade immoo tasuma bilisummaa miti jedha. Bilisummaan bade immoo tasuma bilisummaa miti jedha. Luuteer booddeedhaan Jaaqoob Arminiusidha beektu. Liiden yuunivarsiitii iddoo jedhamutti barsiisaa piroofeesara teewooloojii ture. Barattoonni isaa fi barattoonni Joon Kaalvin immoo gaafa wal falman Arminius erga du'e waggoota muraasa booddee yookiin waggaa 8 yoon dogoggore ta'e barattoonni isaa walitti qabamanii keeyyata Remonstrantis kan jedhaman qabatanii gara waldaa kiristaanaa dachiin jirtu dhufan jechuudha. Dachi keessa waldaa riiformidiin jirti gara waldaa kiristaanaa dachiin jirtu dhufanii objekshinii isaanii dhiyeeffatan jechuudha. Kaalvinittis miti kan isaan dhiyeeffatanii har'a namoonni tokko akka isaan jiranitti waa'ee maqaama Kaalvin gaafa dhagaan namoonni tokko dhanna isaanii keessatti isaan dhukkuba xiqqoo. Nuyi Kaalvinis haa ta'u eenyuunis haa ta'u nama faarfachuuf miti mini kan nuyi barsiisu. Garuu nama dhugaa duukaa bu'ee dubbachuun keenya hin hafa. Qabatanii dhufanii waldaan kiristaanaa yeroo sana jirtu falmii isaanii shananiif deebii kennite jechuudha. Falmii isaanii shananiif deebii isheen kennite tuliip yookiin immoo ammistuu tsaggaa timirtoochi jedhamee waamama. Falmii isaaniif baay'ina namoota baay'eetu akka macaafa qulqulluutti deebii kennanii tootaal dippiraaviitiidha jechuudha ni jalqabaa sanu har'a olii wajjin ilaallu jechuudha.
total depravity yookiin immoo total depravity jecha jedhu guutummaatti akkana jirutti macaafa keenya keessatti hin argannu yoo ta'e illee barsiisa macaafa qulqulluu keenya keessatti barraa'e garuu bakka bu'uudha jechi kun. Fakkeenyaaf akkuma Trinity jecha jedhu macaafa qulqulluu keenya keessatti hin argannu miti kallattiidhaan. Garuu barsiisa Trinity qabna moo qabna? Akkuma sana macaafa qulqulluu keenya keessatti barsiisa barsiifameedha jechuudha. So arraan nuyi Protestaantiidha, nuyi amantootaa jedhanii namoonni yaadan illee, namoonni of waaman illee waa'ee guutummaa guutuutti cubbuudhaan manca'uuf, kufuuf, of fayyisuu dadhabuu namaatii fi yaada dhaabbataan qaban jechuudha. So kufaatiin isaanii akka fooyyee qabutti namoonni dubbatu. Kufaatiin isaanii akka fooyyee qabutti akkuma kamillee haa ta'u rakkatanii waaqayyoon barbaadanii fedha isaanii dhiyeessanii akka fayyanitti namoonni dubbatu. Kun garuu macaafa qulqulluu hubachuu dadhabuudha. Macaafa qulqulluu hubachuu dadhabuudha. Kanaaf iyyuu hafuuraan du'uu jechuun maal jechuudha jennaan namni guutummaa guutuutti cubbuudhaan manca'uu isaarraa kan ka'e yookiin immoo oolfaa kaaltiin namaa cubbuudhaan manca'uu isaarraa kan ka'e fayyuudhaaf yookiin immoo waaqayyotti araaramuudhaaf humna ittiin gara waaqayyotti deebi'uu kan hin qabne ta'uu isaati kan inni nu barsiisu. Tootaalii kan inni nu barsiisu kanadha. Humna ittiin gara waaqayyotti deebi'u kan hin qabne ta'uu isaati. Humna ittiin gara waaqayyotti deebi'uu dhabuu isaa duwwaatu hin taane waaqayyotti deebi'uus akka inni hin barbaanne kan nu barsiisudha. Waaqayyotti deebi'uus akka inni hin barbaanne. Total depravity maal miti yookiin immoo hafuuraan du'aa ta'uun immoo maal miti yoo jenne immoo nama naamusa gaarii qabu ta'uu dhiisuu miti. Hawaasa keessatti maqaa gaarii dhabuus miti. Nama kitaabota gaggaarii dubbisee beekumsa gaggaarii qabu ta'uu dhiisuus miti. Ifin kiristiyaanota tun ta'in namoonni amma harka afaan irra nu kaachisanitti hojii gaggaarii hojjetan baay'ee jiru. Garuu total depravity keessa jiru. Kanaaf iyyuu total depraved ta'uun yookiin immoo guutummaatti cubbuudhaan manca'uun jireenya naamusa jireenyaa gaggaarii dhabuu wayiis miti. Or tootaalii akka roobootii ta'uus miti. Bibilikaal termiidhaan dubbiin kun bibilikaal termii yeroo ta'u waaqayyoon barbaaduudhaaf fedha dhabuu diina waaqayyoo ta'uudha kan inni nutti agarsiisu. Diina waaqayyoo ta'uudha kan inni nutti agarsiisu. Sababiin nuyi diina waaqayyoo taaneef immoo maaliif jennaan karaa cubbuu keessanii hafuuraan duutanii turtan nuun jedha lakkoofsi tokko jechuudha. Hafuuraan duutanii turtan nuun jedha. Sagalee waaqayyoo namoonni gara isaa dhufuu dadhabuu, gara Kiristoos dhufuu dadhabuu duwwaatu hin ta'in gara isaas dhufuu akka isaan hin barbaanne nutti hima. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 19 irratti akkas nuun jedha. Ifichi gara biyya lafaa dhufeeraa jedha. Namoonni garuu hojiin isaanii hamaa waan ta'eef ifarra maal jaallatan? Dukkana jaallatan nuun jedha. They love darkness by nature. Nature isaaniitiin lapheen isaanii namoota dukkana jaallatu ta'an nuun jedha. By the way, namni guutummaatti manca'uun isaa maal akka ta'e nuun galu taanaa fayyinni keenya maal akka ta'es nuun galu. Kanaafidha guddina ayyaana waaqayyootiif galata kennuu kan nuyi dadhabnuuf. Guddina fayyisuu waaqayyootiif galata kennuu kan nuyi dadhabnuuf hammam manca'uu akka taane waan hin beekneef. Kanaafidha fannoon Kiristoosii hammam waaqayyo akka nu jaallate duwwaa kan nutti agarsiisu tun ta'in dheekkamsi waaqayyo hammamii fannoo irratti akka boba'es nutti agarsiisa. Cubbuun keenya hammam gurraachaa akka inni ta'es nutti agarsiisa. Waaqayyo irraa fagaannee hammam akka gurraachofnes nutti agarsiisa. Cubbuun keenya jibbisiisaa akkamii akka inni ta'es nutti agarsiisa. Fannoon Kiristoos jaalalli waaqayyo hammam guddaa akka ta'e yeroo nutti dubbatu simultaneously cubbuun keenya hammam akka nu gurraachesse dheekkamsi waaqayyo hammamii akka nu malu nutti agarsiisa. Kanaaf iyyuu kufaatiin keenya hammam akka ta'e hin beeknu taanaan fageenya hammamii waaqayyo akka ol dhufuu hin beeknu. Ilmi waaqayyoo bara baraan waaqayyo inni ture. Bara baraan ilma waaqayyo inni ture. Foon uffatee nama ta'ee gara keenyatti gadi buusaa maal akka ta'e nuun galu. Waaqayyoon maal tamma kana dhamaase jenna malee nuun galu. Isaan
ifichi gara biyya lafaa yeroo dhufe iyyuu ificharra dukkana jaallatan nuun jedha. Oo namoonni ifarra dukkana kan isaan jaallatanii fi beekumsa sababii isaan hin qabneef jettanii yeroo yaaddan yookiin immoo nama isaanii ibsu dhibee iskiriipcharii argatanii dubbisuu dadhabanii macaafota argatanii dubbisuu dadhabanii jettanii yeroo gaafattan akka fariisotaa kan gooftaa jibbu hin jiru. Namni tootaalii dippiriivdii akka ta'e yookiin guutummaatti akka manca'e agarsiistuun keenya ni jalqabaa fariisota. Seera Musee harka isaanii irraa qabu. Waaqayyo maal jechuu akka inni barbaade dubbisaniiru. Macaafota dubbisaniiru. Garuu gara isaa dhufuun barbaadan. Gooftaan Yohaannis boqonnaa 5:40 irratti akka isaaniin jedha. Isin caafata qulqullaa'aa keessaa jireenya bara baraa qabna jettanii waan yaaddaniif caafata qulqullaa'aan qortu. Please addaamtu isigaa. Namichi hafuuratti manca'aa ta'e kun macaafa qulqulluu dubbisuun ittiin irratu. Garuu macaafa qulqulluun eessatti akka inni agarsiisu itti jaamaadha. Masiihuu himataan masiihuu hin dammimataa yaan abbaallu. Masiihicha akka dhufu fayyisaa akka inni ta'e hin dubbisu. Garuu inni eenyu akka ta'e arguu hin danda'an. Kanaaf Yesuus akkas jedhe haa ta'u iyyuu malee jireenya akka qabaattaniif immoo gara koo dhufuu hin barbaaddan. Hin barbaaddan. Dizaayiriin akkasii isin keessa hin jiru. No dizaayiriin iyyuu. Jireenya akka qabaattaniif immoo gara koo dhufuu hin barbaaddan. Kanaaf iyyuu badiisni namaa adda durummaadhaanii fedha isaa manca'een kan to'atameedha. Dhufuu hin danda'u. Kana sirriitti dhaggeeffadhaa dhufuu hin danda'u. Sababiin isaa dhufuu hin barbaadu waan ta'eef. Dhufuu hin danda'u. Dhufuu hin barbaadu waan ta'eef. So namni guutummaatti gaafa manca'u namni guutummaatti gaafa kufu wantoota hamma kanaatu irratti raawwate jechuudha. Macaafa qulqulluun keenya akkas nuun jedha. Faarfannaa boqonnaa 5:9 irratti badiisni garaa isaanii keessa guutuudha nuun jedha. Dhalli namaa karaa Addaamiin kufee hafuuraan du'aa ta'e hafuuraan du'aa ta'uu isaa duwwaatu hin ta'in garaan isaa hamaaf badiisaan guutuudha. Garaan isaa hamaaf badiisaan guutuudha. Macaafa qulqulluun keenya ammas kan nutti himu sammuuf yaadni garaa isaa xuraa'aadha. Faakaaltiin dhala namaa keessaa kan hafe hin jiru. Sammuuf yaadni garaa isaa xuraa'aadha. Kanaafidha raajii Ermiyaas irratti garaan namaa waan hundumaarra jallaadha nuun jedha. Garaan namaa waan hundumaarra jallaadha. Kana qofa osoo hin ta'in fedhii yookiin filannoon isaa bitamaadha yookiin garboomaadha. Garboomaa ta'uu isaa immoo seexanni humnaan hidhee waan isa qabeef duwwaatu hin ta'in innis waan jaallatuuf. Yeroo tokko tokko seexanitti qabachuu barbaanna miti. Akkuma Addaam jechuudha. Addaam irraa kaatee jirti wantattiin. Addaamii isheetu kutee naa kenne garuu garaan isaa keessi dhuguma hin barbaadu ture Addaam. Hin gojomaanee mukatti. Gojomeeraan soba malee waan duwwaa waan kuttee kenniteef miti. Seexanatti dheekaa'e. Seexanatu isaanii akkasin hin jenneef immoo garaan isaas hin barbaada kufaa waan ta'eef. Kanaaf iyyuu fedhiin isaa bitamaadha, garboomaadha. Tiitoo boqonnaa 3 keessatti garboota badiisaa nuun jedha. Garboota badiisaa. So namoonni Waaqayyoo fi garboota Waaqayyoof diina waan ta'aniif cubbuuf badiisaan waan garboomaniif Waaqayyoof diina ta'anii jiraatu. Waaqayyoof diina ta'anii jiraatu. Roomaa boqonnaa 8:7-8 isinii dubbisa. Macaafa keessanii duukaa baafatanii dubbifachuu dandeessu. Akka fedha fooniitti yaaduun diina Waaqayyoo nama godha. Yaadni akkasii seera Waaqayyootii wajjin waliin galuu jedha. Waliin galuu duwwaatu hin taane maal gochuus hin danda'u. Isaaf abboomamuus hin danda'u. Isaaf abboomamuu dhiisuun isaa maal waan hin taaneef.
Dizaayirii waan hin qabneef waan hojii loon hin galleef seera waaqayyoo wajjin. Irra deebi'aa dubbisaa kutichuma. Akka fedha fooniitti yaaduun diina waaqayyoo nama godha. Yaadni akkasii seera waaqayyooti wajjin waliin galu. Isaaf abboomamuus hin danda'u. Inability sin arginaa jechuudha addana keessatti. Inability because of the sin. Dizaayirii isaa duwwaatu hin taane inability akka qabu namni kun abboomamuu akka hin dandeenye. Lakkoofsa 8 kilaayimaaksi isaa nutti hima. Warri akka fedha fooniitti jiraatan waaqayyoon garaa ciibsuu hin danda'an nuun jedha. Waaqayyoon garaa ciibsuu hin danda'an nuun jedha. Kanaaf iyyuu diina waaqayyoo taane jiraatu. Namni tokko diina keessan ta'ennaan hin jaallattan. Agarsiistuun ni jalqabaa keessaa nama diina keessan ta'e hin jaallattan minire. Argitanii dubbisuun barbaaddan. Yoo namni isin biratti maqaa isaa ta'e isin jibbisiisa isin aarsa. በእግዚአብሔር ስም ሁሉ የሚናደዱ ሰዎች ናቸው እነሱ ሰዎች። መቃ waaqayyoodha gaarii namoota aaranidha. Waaqayyoon beekuu yoo barbaade noo karaa isaan ittiin beekuu barbaadan maayin karaa kufaatii sanarra. Simbirrootti fakkeessu dhaabbatanii. Kanaaf iyyuu maaltu godhamuu qaba jennaan ija isaanii isa bifa waaqayyoo bifa bineensota bakkeetti bifa simbirrootaatti fakkeessu hafuurri qulqulluun baneetti agarsiisuu qaba waaqayyoon ni dhugaan maal akka fakkaatu. Totally depraved ማለት ይሄ ነው። ዮሐንስ ሰዲድ ደመረተ ኩማ አርግኔ ደበረ ነሞን ይፍቻን ይጅቡ እንጀ ይፍቻን ይጅቡ ሮማራ ለፈንስኒ ዱብስ የዱብፍታኒ ለኮርሰቶር በረተ afaan ingiliffaasaa akkasuma hin jedhe because the carnal mind is enmity against God for it is not subject to the law of God neither indeed can be nun jedhe enmity against God ificha duwwaa miti waaqayyoon ni jibbu namoonni nuyi waaqayyoon hin jaallanne ergaa waan isa duraa dubbisaa namoonni waaqayyoon ni jibbu okay sababii isaa namoonni waaqayyoon hin jibbu erga ta'e namoonni waaqayyoon fo'achuu hin danda'an jechuudha. Kanaafis namoonni waaqayyoon hin fo'atan. Yohaannis boqonnaan 15 lakkoofsa 15 irratti gooftaan isin anan fo'anne. Garagalchinee dubbifnu. Sobduu taana jechuudha yoo garagalchinee dubbifnu. Isin anan fo'anne. Anatu isin fo'ate malee. Ati nan fo'anne anatu si fo'ate malee jedhee namni garagalchee dubbisu diina waaqayyoo jechuudha. Sorry baay'een ol kaase yoo ta'e. Kanaafis namoonni dheebuu waaqayyoo qabaatanii akka fayyaniif isan barbaaddatan. Qooda kanaa cubbuu isaanii jaallatu. Even eenyummaan namummaa seen kufte sun amma yoo jirti ni fileeshii keenya keessa. Jaalladheen hojjenne miti namiti yeroo tokko tokko. Cubbuu jaalladheen hojjenne waan akkasii dhiibbaan irratti godhe utuu hin beekinan hojjenne. Utuma beeknu hojjenne namni reemaa cubbuu sirrii masaa yoo sirri qajeelchinee yaadne fedha foon keenyaatu caalee nu hojjechiisa. Kanaafidha Phaawulos Roomaa boqonnaa 7 irratti kan inni iyye Phaawulos amma ati dhuftee foon kana kee ana fudhattutti. Ana nama gadadamaa wretched man. Ana nama gadadamaa. Eenyu foon kana kee ana baasa. Am wretched. Ana nama gadadamaa jedhee iyye Phaawulos ergamaa nama kana gahu. So, yoo diriste yoo eran yuudonni Yesuusin abbaan keenya Abrahaam waan ta'eefi nuyi waaqayyo abbaa keenya jedhan Yohaannis boqonnaa 8 gaafa dubbistan waaqayyo abbaa keenya abbaan keenya immoo Abrahaamidha. Nuyi akka kee ilmaan abbaan beekamnetti hin dhalanne. Even they claim they believed in the Lord.
Waaqayyo Kiristoositti akka amanan iyyuu namoota falman turan. Lakkoofsa 31 gara jalqabaasaa dubbiftan Yihuudoota warra isatti amanna jedhan jedha macaafa. Kanaaf gooftaan diippilii isaan haasofsiise. Utuu Abrahaam abbaa keessan ta'e na jaallattu turtan. Beeshi Abrahaam abbaa keessan miti kanaaf iyyuu. Abrahaam abbaa keessan akka inni hin taane kan agarsiisu isin waan Abrahaam hojjete hojjechaa hin jirtan. Sanyii masa isin keessa jirutu ija godhachaa jira. Isuma Abrahaam keessa jiru turetu immoo ija godhate. Keessan immoo garaa gara kan Abrahaam irraa. So isini maaksimaamii isaa dubbii koo dhaga'uu waan hin dandeenyeef hin dhageessan. Hin dandeenyeef inabilitii no. Kanaaf iyyuu waa'ee keessan gaafan konkiliiduu godhu isin abbaan keessan waaqayyotu hin ta'in abbaa keessan kan isa tokko kan seexanaati. Hojii abbaa keessanii saamaa sanas gochuu yaaddu. Inni abbaa sobaa ture ajjeesaa ture isinis hin sobduu ajjeesuu barbaadu. Ifinas dhaabattanii iyyuu na sobaa jirtu abbaan keenya Abrahaam jettanii. Why they are lying? Utuma abbaan isaanii Abrahaam hin ta'in abbaan keenya Abrahaam jedhanii konfiidensiidhaan gooftaa dhaabatanii falmatu. Maatiyus boqonnaa 3 keetti immoo akeekkachiisa isaanii kennee ture. Of eeggadhaa abbaan keenya Abrahaamiidha jettanii seera qabna jettanii waan galtan isinitti hin fakkaatin Waaqayyo yoo barbaade dhagoota kanatti sanyii haaraa kaafachuu danda'a. So sanyii haaraa kaafachuun kan eenyuuti? Kan Waaqayyooti. Kanaaf iyyuu nuyi Waaqayyoon hin fanne. Kanaafis namoonni deebi'uu Waaqayyoo qabaatanii akka fayyaniif isan barbaaddatan. Roomaa boqonnaa 3 keetti iddoo nuyi jalqaba dubbisa duraa irratti dubbifanne eenyuyyuu Waaqayyoon hin barbaadu jedha. No one seek after God. Eenyuyyuu Waaqayyoon barbaadaa jiru jedha. Isaas 64 gaafa dubbifattan qajeelummaan keenya hundumtuu akka moofaa xuraa'ummaa ta'e yakki keenyas akka baalaatti nu fudhatee sokke. Namni ofii isaatiin ka'ee gara keetti deebi'uu yaalu tokkollee hin jiru nuun jedha. Nama akkamii? Nama ofii isaatiin ka'ee gara Waaqayyootti deebi'uu yaalu. Isaas 64 lakkoofsa 7 siniin dubbisa. Nu hundumti keenya garuu akka wanta xuraa'aa taane qajeelummaan keenya hundinuus akka moofaa xuraa'ummaan ta'e nu hundumti keenya akka baalaan coolagne yakki keenyas akka qilleensaa nu fudhatee na deeme. Namni maqaa kee waammatu tokkollee jiru. Namni ofii isaatiin ka'ee gara keetti deebi'uu yaalus hin jiru. Ati fuula kee nurraan deebiftee yakka keenyattis dabarsitee nuun kenniteedha. Kanaafuu namoonni maal ofii isaaniitiin gara isaatti deebi'uu yaalan. Fakkeessitootadha. Namoota amantaa ta'uu danda'u, riiliijiyas maanii ta'uu danda'u, mana qulqullummaatti akkuma Yihuudootaa deddeebi'uu danda'u. Garuu gara Waaqayyootti deebi'uu hin danda'an. Kitaabota amantii garaa garaa dubbisuu danda'u. Waan gaggaarii ija namootaa duratti hojjechuu danda'u. Jireenya hawaasummaa keessatti qabeenya gurguddaa gubaachanii hawaasa rakkate sappoorti gochuu danda'u. Garuu fayyisuu hin danda'an. This is total depravity. Kanaaf iyyuu namoota akkasii kanaaf wangeelli Waaqayyoo gowwummaadha. Namoonni wangeelli Waaqayyoo gowwummaa isinii ture tun amananii fuuldura. Gowwummaa naa ture wangeelli Waaqayyoo tun amananii tun gooftaan argatin. Gowwummaadha. Wangeelli Waaqayyoo gowwummaadha. Isa duraa Qorontos boqonnaa 1 dubbiftan wangeelli Waaqayyoo gowwummaadha isaaniif. Kiristoos miti nuyiyyuu foolii du'aa sana majjeessu taanetti urgoofnaa jedha. Amantoonni dhugaan iyyuu totally depraved nama ta'e kanatti maal ta'etti turgaa foolii du'aa. Ni warra karaa badiisaarra jiraniifis warra karaa jireenyaarra jiraniifis foolii Kiristoos jedhee raatee foolicha garuu dhaqee iddoo lamatti qooda lakkoofsa sattaanu irratti warra karaa jireenyaarra jiraniif foolii jireenyaa sana nama jiraachisu warra karaa badiisaarra jiraniif immoo foolii du'aa sana majjeessu.
Ifi Kiristoos miti nuyyuu foolii du'aa turre jechuudha. Foolii du'aati. Kana qofa miti namoonni hafuuricha waan hin qabneef waan hafuuraa isaaniif hin galu. Nama tokkotu tuma wangeela himu sirriitti barateera. Xiinxalli sammuu isaatii cimaadha. Dhaabatee amatti yaadee amane jechuun dandeessan. Waan hafuuraa isaaniif hin galu jedhama jaafi keenya. Shallaguus hin danda'an. Isa duraa Qorontos boqonnaa 2 dubbifachuu dandeessu. Kanaaf maaltu ta'e Waaqayyo warra isa hin iyyafatinitti mul'ate. Warra san barbaadaniis kunoo asan jira isaaniin jedhe. Isaas boqonnaa 65 lakkoofsa 1 irratti Isaayaas akkasumas jedhetti dhufee isa ammaa erga nutti meeraafeen booddee Waaqayyo ani warra yaana hin iyyafatinitti nan mul'adhe. Warra nan barbaadnittis nan argame. Saba maqaa koo waammatiniin ani asan jira nan jedhe. Nami ani asan jira Waaqayyo na argedhe fayyan jiru. Waaqayyotu ani asan jira nuun jedhee lafa jiru nutti agarsiisa. Ayinaachiniin kakaffatee bu'aala. Kutaa makka kumoofaa keessaa baay'ee dubbifannu keessatti isaas waa'ee fayyina kanaa gaafa nutti dubbatu 53 keessatti immoo nuyi akka hoolotaa karaarraa goggorre takbazabazin ጠፋን እንደ በጎች ይላል። እግዚአብሔርን የሚፈልግ አንዳችም ካየለም namni waaqayyoon barbaadu tokko illee turre ni hundumti keenya akka hoolotaa karaa gorre jedhe. Moo nama cimaa wayituu keessaati kottu karaa waaqayyoo isa kana nu fideedha. Isaa ነው የምለው እንደ በጎች ተቅበዘብዘን ጠፋን። Reakshinii nuyi akka hoolotaatti karaarraa babbaduu keenyaa kanaatiif deebii waaqayyo fudhate maalinnaan yakka hunduma keenyaa sarara kaa'e. Kanaaf iyyuu maaltu ta'e jechuudha. There is exchange. Waaqayyo yakka hunduma keenyaa warra fayyanii fuudhee gaafa Kiristoos irra kaa'uti nuyi immoo lafa jirru barree jechuudha. This exchange. Malee utuu yakki keenya by the way amanuu dadhabuun keenya utuu Kiristoos irra hin kaa'amin namni fayyan jiru. Waaqayyo Kiristoositti amanuu dhiisuun cubbuudha moo cubbuu miti? Unbelief is sin, yes? Unbelief is sin. Amanuu dadhabuun cubbuudha. Amanuu kanaaf iyyuu gara Kiristoos dhufuudhaaf inni jalqabaa Waaqayyo amanuu dadhabuu keenitti isin fayyisuu qaba jechuudha. Amanuu dadhabuu keenitti cubbuu amanuu dadhabuu jedhamutti erga nu fayyiseeti akka amanne iyyuu barraa jechuudha. Amanuu dadhabuu keenitti unbelief. Nuyi immoo karaa sokkina jedha. Inni tokko fedha foonsaa fi duukaa inni tokko biyya lafaa duukaa bittaa seetanaa jalatti nuyi immoo karaa sokkine inda baggooti takka basbiseen xaffaanii jedha. Waaqayyo garuu yakka hunduma keenyaa isarran kaa'eedha. Jalqabbiin fayyinaa yookiin immoo initiationiin fayyinaa mataan isaa eenyudha? Waaqayyo mataa isaati. Jalqabbiin fayyinaa Waaqayyo mataa isaati. Yohaannis boqonnaa 5 keessatti lakkoofsa 20 kaaftanii gaafa dubbifattan Kiristoos gara biyya lafaa yeroo inni dhufu kunoo Waaqayyooti jenneetti hin fiinne. Hoodaa Waaqayyoo ta'uu isaa barree kan nu itti finne isa dhugaa sana akka nu hubannuuf ergannuu bannaa nuu kenneedha jedha. Let me read it. Sadraa Yohaannis boqonnaa 5. Lakkoofsa 19 kaasee akkas jedha. Nuyi kan Waaqayyoo akka taane jedha. Asirraa ka'ee isin dubbisuun barbaada. Nuyi kan Waaqayyoo akka taane tiimii lama jira. Nuyi kan Waaqayyo akka taane ishi guutummaan biyya lafaa immoo harka saamaa jala akka jiru. Harka saamaa jala erga jiraatanii maaltu ta'uu qaba? Lakkoofsa 20 ilmi Waaqayyoo dhufee isa dhugaa sana baruudhaaf hubannaa akka nuuf kenne nu hin beekne. Kiristoosuma mataa isaa baruudhaaf Kiristoosumti mataan isaa jalqaba hubannaa nuu kennuu qaba akka nu isa barruuf. Ilmi Waaqayyoo dhufee isa dhugaa sana
akka barru hubannaa akka nuuf kenne nu hin beekne. Nuyi isa dhugaa sana keessa ilma isaa Yesuus Kiristoos keessa hin jiraanne. Waaqayyo inni dhugaan jireenyi bara baraas isa kana. So it is a shameful. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Hubannaa mataa kootiin fedha mataa kootiin gara Kiristoositti dhufe yoo jenne konkluuziin nuuf kennu akkas jedha. Waaqayyo inni dhugaan jireenyi bara baraas isa kana. Kanaafiyyuu jireenyi bara baraadha maatii mataa kootiin hin argadhe jennaa jechuudha. Konkluuziin isaa waaqayyo inni dhugaan jireenyi bara baraa isa kana nuun jedha waan ta'eef. Kanaafiyyuu jalqabbiin fayyinaa Iyyasuus Kiristoosidha. Waaqayyo mataa isaati. So namoonni kufan kun namoota akkamiitinnaan namoota waaqayyoon caalaa cubbuu isaanii jaallatan. Namoota waaqayyoon caalaa cubbuu isaanii jaallatan. Namoota akkasii kanaaf wangeelli waaqayyoo haguugamaadha. Phaawulos duraa Qorontos boqonnaa 4 keessatti wangeelli nuyi lallabnu addaa mituun yoo haguugame immoo warra karaa badiisaa irra jiran duwwaadhaaf haguugame jira. Wangeelli waaqayyoo haguugamaadha taanaan iji keenya jaamaadha jechuudha nu duratti. Biyuutii bareedina wangeela waaqayyoon arginu taanaan iji keenya hin banamne jechuudha. Kanaafidha Phaawulos iji isaa yeroo haguugamaa ture amantoota ari'achaa ture waldaa waaqayyoo ari'achaa ture gaafa iji isaa banamu garuu isuman dura ari'achaa ture sana jedha. He sees the beauty of God, the beauty of his gospel. Kanaafiyyuu bareedina miidhagina wangeela waaqayyoo arge jechuudha. Miidhagina wangeela waaqayyoo arge jechuudha. So namni totally depraved ta'e nama akkasiiti obboloota ko. Kanarra dhaabanne taanaani barumsa yookiin immoo fayyina ayyaana waaqayyootiin dhufe irra dhaabbanne hin jiru. Kanarra dhaabanne taanaan wanti nuyi gireesiidha ayyaana waaqayyooti jennee qabannee jiru it's a cheap grace. Ayyaana rakasaa ayyaanni fedhi namaa keessatti hojii hojjete. Ayyaana akkasiiti. Christ only is a savior. Kanaafidha maqaan isaa gara biyya lafaa gaafa dhufu fayyisaa Yeeshuwaa kan jedhameef. Basiiti barumsa kanarratti wanti baay'een isinii galuu dhiisuu danda'a. Garuu believe that God did what he did only. Waaqayyo waan hojjete qofaasaa akka inni hojjete nutti dubbata sagalee waaqayyo. Kanaafiyyuu maal nuun jedhaa? Hafuuraan du'oo yeroo turtanitti nuun jedha. Toora biyya lafaa kanaa duukaa deddeebisanii jiraachaa turtan. Maal keessaniif? From your trespass and the sins. Darbaa keessaniif maal keessaniin? Cubbuu keessaniin. Amma gaa waan tokko dhaggeeffadhaa daqiiqaa 5 keessatti waan muraasa isinii kaasa. Waa'een kufaatii kanaa gaafa ka'u iskoolaaronni tiyooloojii baay'een isaanii kan isaan kaasan ilaalcha sadii kaasu. Inni jalqabaa dhimma kufaatii Addaam irratti inni jalqabaa the mice fall of theory. Theory of fall kan jedhamu yookiin immoo oduu duriiti kan jedhan jiru. Addaam wanti jedhamu hin jiru, kufaatii wanti jedhamus hin jiru, seexana wanti jedhamus hin jiru, kun hundumti isaa mammaaksa. Mammaaksa dubartoonni dulloo mammaakan jechuudha. Kanaafiyyuu maayiziidha kun kan jedhan jiru. Ilaalcha sadii kaa'u. Warri tokko immoo realistii view of the fall kan jennudha yookiin immoo ilaalcha kufaatii qabatamaa warra jennudha. Realistii view of the fall. Isaan immoo Addaam dhimma isaa kufee wanti nu galchan jiru nuyi biran jirru dhimma isaatii warra jedhanidha. Warri kun immoo Addaam caalaaf warra of fooyyessanii of dhiyeessuu barbaadan jechuudha. Edeen keessa yeroo Addaam ture Addaam caalaa fooyyessanii hojjetan namni jettanis gara keessan na agarsiisa. Gara kun dadhabbii masaati malee
Ani mukatti adda baasee man ilaala albalaa mittiluuti. Yookiin immoo haadha manaa kooti waan taateef waan hin dheekkameen harkatti hin dida namni jettan. Sun addaam ta'eeti ni haasalaam mittiluu haallachuu. Cubbamoonni wangeela waaqayyoo irratti daffaarii ta'an akkasaa ta'uu danda'u. Ergixanyaa nan you will do the same thing as Adam did. Indaa'uun kan addaam irra baaseen hojjedha hin yaadan tun itti jiraadhe. Ifin fayyeeraadhee lapheen koo hamma waaqayyoo dala jalaati akka didu yeroo yaaduu himmaantu na qabana. Namoonni akkasii jirtu. Fayyitanii raatanii waa waaqayyoo jedheef lapheen keessan abbuumuu yeroo didu namoonni himmaan isin qabu. Paulus akkas jedha. Booda dhaggeeffachuu dandeessu na. The man who understands the depravity of his heart. For a man who understands the depravity of his heart, the gospel of Jesus Christ is beyond amazing. Nama kufaatii garaa isaatii hamaa akka ta'e hubateef wangeelli waaqayyoo dinqisiisaa gararraadha, dinqii gararraadha jedha. Haleluuyaa. So warri realistii view kuni anutuun achi jiraadhee waan addaan hojjete kan deemaa jechuudha. Fooyyesseen hojjedha. Warra jedhanidha jechuudha. Warri sadaffaan immoo addaan bakka bu'ee hunda keenyaati yookiin immoo federal view of the fall warra jennudha jechuudha. Inni kun bibilikaalii deeggarsa olaanaa isa qabuuf waldaan kiristiyaanaa itti amantuudha jechuudha. Federal view of the fall. Waan addaan hojjete hundumaa addaan keessa teenye hojjenneerra. Addaam hunduma keenyaaf hojjete. Addaam keessaan immoo hunduma keenyaaf hojjete. Kanaafiyyuu hunda keenya kufe jechuudha. Sagalee waaqayyoo kan inni nu barsiisu Roomaa boqonnaa 5 isinii dubbiseen dhaaba. Roomaa boqonnaa 5 irratti lakkoofsa 12 kaasee akkas jedha. Egaa cubbuun karaa nama tokkoo biyya lafaatti akkuma dhufee duunis karaa cubbuu akka gale akkasumas namoonni hundinuu waan yakkaniif duunni sanyii nama hundumaa ol ga'e. Addaamituun. Ilaa egaa cubbuun karaa nama tokkoo biyya lafaatti akkuma dhufee duunnis karaa cubbuu akka gale karaa namicha tokkicha sanaa duwwaadha jettanii akkas hin dhiifneef immoo akkasumas namoonni hundinuu waan yakkaniif. Duuni sanyii nama hundumaa ol ga'e. Utuma seerichi hin kennamin iyyuu cubbuun biyya lafaarra jira ture garuu lafa seerri hin jiretti cubbuun hin lakkaa'amu. Haa ta'u iyyuu malee bara Addaamii jalqabee amma bara Museetti duuni nama hundumaa irratti mo'e. Warruma sanyii irra daddarbaa Addaamiin hin yakkin irratti iyyuu mo'eera. Addaam fakkeenya isa dhufuuf jedhu sanaa tureewu. Kennaan waaqayyoo tola kenne garuu akka irra daddarbaa sanaa miti. Namoonni baay'een irra daddarbaa nama tokkootiin yoo du'an ayyaanni waaqayyoof kennaan tolaa inni sarara guddaa caalu immoo Yesuus Kiristoos namicha tokkicha sanaan namoota baay'eedhaaf hin argamaa jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf iyyuu Brothers kun barsiisa macaafa qulqulluu keenyaa isa olaanaadha. Kana sirriitti dubannu yoo ta'e wangeelli waaqayyoo hiika nu biraatti dhaba. Kana sirriitti hin dubannu yoo ta'e barumsa kanaaf hin abboomamnu yoo ta'e hin dhageenyu yoo ta'e akka sagalee waaqayyoo nutti himutti wangeelli waaqayyoo hiika nu biratti qabu. Kiristoos namoota inni fayyise namoota akkasii kanaa jechuudha. Waaqayyoo kan inni fayyise namoota akkasii kana. Yeroo itti aanu lakkoofsa lammaffaa irraa kaanee itti fufnee ilaallaa ol kaanee waaqayyoon galateeffanna.